Kabajamtoota hordoftoota sagantaa walleen qoosuudhaa akkam jirtan akkaataa gaafii isin nu gaafattaniif arraan walleen qoosuudhaaf artistoota lama afeerranne isaanis dheenya kana sirna gaa'ila isaanii kan raawwatan artist Saliha Samiitii fi artist Tajuddin akka seera sagantaa teenyatti gaafii nan gaafadhuuf deebisaa kan laachuu dandeen wallee qofaani. Suduudhaan gara gaafii deebisaatti seen artistoonni keenya baga nagayaan sagantaa tanarratti nu hirmaatan Tajuddin harka fuune akkam nagaya? Artist Saliha Sami harka fuune. wal barurraa jalqabnaa Tajuddin warra isaati. Saliha Sami atio. Tajuddin gaafa dura Saliha Samiitii wal agartan eessatti wal argitan? Isii maal gootu agarte? Yeroo sana haalli qilleensaa Finfinnee mee maal fakkaata? Hay duba akkamitti bobbaatanii galtan? Saliha Sami meema gama keetittiin deebi'e yeroo baay'ee lafa turte Tajuddin akkamitti argatte? Kan akkam naaf kenni jette? Duboo Tajuddin mee gama keetittiin deebi'e guyyaa dura wal bartan maal siin jette? Ati hoo maal jetteen? Dubee isiin maal jette? Buluu hay Saliha eessa waliin bultan? Guyyuma duraatti moo? Jechuun osoo hedduu hin baratin moo jechuu fedheeti? Garuu guyyaa tokkotti wajji bulla jechuu hin qaanfanne? Erga akkas taate waa si gaafadhu? Barra akkumaan sodaadhe jechuun qaanfadhe. Erga jette gahamee hoggaa dura mana seentan akkamsi godhe? Mallaa si dhungate gaa? Hoggaa afaan keessee si dhungate ati maal jette? Samboodoo? Akkamitti? Sambooda maal gootan mee Tajuddin na deebiseeti? Ajab yeroo akkam waan akkanaa gootan sila? Taaju meeti naaf himu torbaan guyyaa meeqa? Duba yeroo akkam rafta? Maali sin dhukkubu? Saliha Sami gama keetittiin deebi'e Tajuddin gaanuti waltajjii gubbaatti beeyne mana keessatti akkami laata? Ati hoo? Ni beeyta dubartiin Oromoo hin qabdu laaftu. Hoggaa jettu. Mee tapha kana keessaa baanu. Taaju mee Saliha irraa maal jaalatte hedduu? Haala mala bareedina simsinni hin taane. Haala mala akkamii gaa kan dilana si boojee? Ati maaliif booche sila? Maali wanti dabre san? Tapha gaafa ijoollee hoggaa akkam yaadatta? Tapha gaafa ijoollee keessaa ammaas ni taphattan jechuu tapha kam taphattan?
eega waa'ee taphaa qabne Saalihaati hoo tapha keessaa kam jaalatta? Miliqa jaalala Akkamitti taphattu? jaalala jilbaa dhaasaa waliin marree. Gara cidha keessanitti deebina. Tajuddin Ahmad mee cidha keessan maaliin galfattan? Yeroo akkam galfattan? Adundiitti galgal Maal ibsattan? faanusi Maal nyaattan? Ambaaruun loonii mandarii burtukaanii Ammaasoo sukkar malmalaata maal uffattan? Saaliha Abbataa uffanni yoomaana itola. maal dibattan? shittoo Yeroo boqonnaa teessanii maaliin dabarsitan? baanii bashannannaa dilbataa sanbaata Cidharraa osoo hin baane cidha keessan irratti eenyu faadhaa affeertan? Bira hiriyoonni Ammaasoo namoonni bebbeekamoon argamanoo? atleetota kee Hayi aangoonni mootummaa ta'o? fakkaatuuf nagarree Maaliif? hiyyummaa tolaalanii Saaliha mee cidha keetii irratti abbaa mana keetii kan duraanii Qamar Yusuf akkam jettee affeerte? wantooti na bohaartii danda'ii hedduu gara biti jirru salagaa waliif taana mafira tanaafii si affeeree cidha qiyyaatu har'a. Maal isin hin jenne noo? Isilachuu ijoollee gacanee Oromoo annanii fi bishaan walii daangaree guyyaan hawaa toortan kan akkaataa toortan rabbi isiniin gee. Hundaafuu isin lachuu turtii na wajji gootaniif guddiseen isin galateeffadha. Nageetti. Mee nageetti. Hordoftoota sagantaa walleen qoosuudha arraaf walleen qoosuu irratti artistoota lamaan isin biraan geenye. Yeroo dheetti artist Kadir Sayid afeereetiin isin eegamu Heddiin Abdullaahitiin ture. Galatooma.